jajjabuus beekamuus namni kakoondo homaan ta'u anoo warra jira dadarbee inni soobadaaje makaanam bidiruun jajjabuus beekamuus namni kakoondo homaan ta'u anoo warra jira dadarbee inni soobadaaje makaanam bidiruun jajjabuus beekamuus. Nagaa waaqessanii faa baay'atu kabajamtoota hordoftoota daggeetu akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti galata waaqayyo warroonni daggeetu bifumaatiin taanii subscribe like gochuun maatiin haftaa warroonni maatii kootaatanii jirtan like gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa baay'een sin jaalladha baay'een sin kabaja badeen jira yuutuubii hojjechuuf na yaala viidiyoo waraabuun xiqqoonatti mijatu kanaaf an badee isiniin jedha gara biyyaa yoon galee garuu viidiyoo akka bareedaatti waraaba. Isiniin jedha hordoftoota kiyyaa maatiin haftaana jajjabeessaa isiniin jedha viidiyoo gabaabduu tokko qabadhee dhufee jira gara yaada kootti gaafa darbu Itoophiyaa keessatti foon harree nyaatamuu jammare jedhanii gaafa waan kana dhaga'u baay'ee tokko garaan akkutee waan nyaachuun baay'ee tokko garaan akkutee jira jechuudha. Isin uumii hordoftoota kiyyaa kana gaafa dhageessan akkam jettanii marsinitti fakkaata akka naannaa keenyaatti foon harree hin nyaatamu waan kana dhageenyis arginee isin beeknu garuu wanti miidiyaa irratti haasa'amu dhuguma gaafa ta'u biyya keenyaaf kun waan gaarii miti dhugaa dhaloota keenyaaf illee waan gaarii miti hordoftoota kiyyaa baay'ee tokko waan garaa nama nyaatu nama jibbisiisudha. Waan nyaachuun illee nama jibbisiisaa waa dhuguun illee nama jibbisiisaa gaafa kana dhagahanii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa dhugaa waan namoota waan jallaa hojjetanii namoota waan hin taane nama nyaachisan illee waaqayyo isaaniif haadhisuu karaa gaarii isaanaa sirreessuu isaaniin jenna. Inni nyaate illee otoo hin beekin nyaate garuu warri faayidaa mataa isaaniif jedhanii waan hin taane hojjetanii namarratti nagadatan garuu firdiinsaa waaqa biraa isaaniif kennamaan jedha hordoftoota kiyyaa dhugaa baay'ee nama jibbisiisaa gaafan kana dhaga'u dhugaa minaan hin jibbeessin jedha isinoo akkamitti jirtan gaafa haasaa kana dhageessanii hordoftoota kiyyaa waan baay'ee nama jibbisiisudha namoonni baay'een karaa dalgaa hojjetatanii waaqii isaaniitti guuttachuu malee namaaf yaaduu dhiisaniiru. Kanaafiyyuu waaqayyoo hojii isaaniif haa laatu jecha akkasuma waan gaarii hojjennee waan qulqullina qabu dalagannee akka fayyadamnu waaqayyoon illee nu gargaaru isiniin jedha warroonni asii galtanii illee mana nyaataa bantanii nagaduu barbaadanii hojjechuu barbaadanii waan qulqullina qabu yoo hojjettanii isiniif eebbifamaa waan qulqullina qabu kallattiin waanuma barbaachisaa ta'eyyuu waan qulqullina qabu yoo hojjetanii namatti gurguratan nagadatan illee namaaf eebbifamaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa nama waan gaarii hojjete karaa gaarii hojjete irraa bu'aa argatu fayyadamullee akka taanu isiniin jedha namni waan gaarii hojjetu dhumni isaa fokkisaa ta'a garuu namni waan gaarii hojjetu namni karaa gaarii irra deemu immoo dhumni isaa gaarii ta'a. Kanaafiyyuu hordoftoota kiyyaa warroota akkasii waaqayyoo isaan sirreessuu jenna malee wanti jennu hin jiru. Baay'ee tokko sin jaalladha isinan kabajaa subscribe naa godhaa like naa godhaa akkam viidiyoo hojjedhuuf na jabeessaa isiniin jedha galatoomaa viidiyoon qabadhee dhufee har'aaf kana fakkaata baay'ee tokko sin jaalladha galatoomaa yeroo gaarii qabaadha ciao.